nageenyi keenya sinaqa qabu akkam jirtu hordoftoota aannan tube hadhammoo meegaa waan seenaa tokko ilaaluudhaaf adeemna kan nuti hadha ilaallu immoo viidiyoo ajaa'ibaa tokko namoonni egaa gidduu kana walakkaa miliyoona ilaalamuudhaaf Yoosan getahun waa fudhatee dhufeera gaa yookaan immoo kana maal jenneeti kan himnu viidiyoo bara 2013 hojjetame jechuun ni dandeenya. Viidiyoon kun namoota hedduu biratti jaalala guddaa argateeti kan inni jiru. Viidiyoo kana namoonni hedduu wal harkaa fuudhanii sheer gochuudhaan akkaataa jirre itti ilaalaa jiranu hedduu aartii Oromoo guddisuu keessatti illee gahee guddaadha kan inni qabu jechuudha. Garuu dubbii keenya irratti Yoosan getahun nama aartiiti kan isa jechisiisu wantoonni hedduun ni jiru. Sirboota hedduu irratti waloluudhaan yookaan sagaleedhaan yookaan yedaluudhaan ni seena. Fakkeenyaaf sirba Hacaaluu Hundeessaa kan galatoomaa jedhus inni akka barreessidha. Walaloonni babarreessu hedduudha kan inni namatti tolu jechuudha. Hadhammoo viidiyoo miidhagaa kan addatee tokko fudhatee dhufeera gaa Yoosanii. Namoonni hedduus walaaluudhaan walakkaa miliyoonaati gaa kan inni hadha ga'eellee jiru. Dhugaa dubbachuuf namatti tola. Yoosan getahun qawwisee qawwee naachatu jawwii qabatee naachatu lixee sadii obsaa kan inni jedhu sirbichi hedduudha kan inni namatti tolu. Dhugaa dubbachuudhaaf sirba inni hojjete kun namoonni hedduun jaallatanii yeroo muraasa keessattis view kana hunda argachuun isaa baay'ee kan namatti toludha jechuudha. Mee ammaaf immoo sirba Yoosan getahun kana xiqqoo irraa dhandhamne walitti deebinaati. Mee sirba Yoosan xiqqoo irraa dhaggeeffannu. Wow. Dhugaa dubbachuuf hedduudha kan namatti tolu. Sirbi kun namoota hedduu biratti sagaleen hordoftoota tokko sagaleen xiqqoo alaasee seenaatii jira. Dhiifama guddaa isin jechuu jaalladha. Yoosan getahun egaa sirba kana akkas namatti tola. Sirba miidhagaadha kan inni hojjetaa jiru Yoosan yeroo ammaa dhugaa dubbachuuf sirboota hedduudha kan beeknu sirba jedhu irrattis yookaan immoo viidiyoo miidhagaa sanaan hojjechuun ni beekama. Amma immoo sirba miidhagaa kana hojjeteeti kan inni jiru. Wow. Dubbii keenya irratti fardii achirra jiru viidiyoon isaa kun hedduudha kan namatti tolu. Ergaa hedduullee qaba. Ergaa isaas ni ibseera. Fardichi hiika danuudha kan inni qabu fi hiika baay'eedha kan inni qabu. Namtichi illee harki isaa dhidhiibamu kun hedduuna kan nama ajaa'ibudha. Wow. Yoosan getahun Nana ya lammachaku nana ya lammachaku nana. Dubbii keenya irratti Oromoo yeroo ammaa sirba mimmiidhagoodha kan ba'aa jiru. Garuu hagam immoo ilaalaa jirraa kan jedhusi gaaffii ta'uu qaba. Sirboota aartii keenya guddisuudhaa fi sirboota miidhagaa eeguu hin qabne sirboota aartistuu dhufaa jiranis sirriitti daawwannee akka Yoosan kana yeroo muraasa keessatti namoota hedduu bira yookaan immoo view hedduu qabaachuudha akka danda'uuf ilaaluufi qabna. Galaanaan gaaromsaas dubbii keenya irratti sirba miidhagaa inni hojjete hedduudha kan inni namatti tolu. Barri 2013 bara industirii sirbi Oromoo itti guddate jechuun ni danda'ama. Wow. Qulqullinni viidiyoo isaas immoo baay'ee kan namatti toludha hordoftoota koo. Baay'ee kan adda ta'ee fi haalli waraabbisaa dubbii keenya irratti Birraa Gammadii guddaa galatoomi. Birraa Gammadiis ga'ee guddaadha kana keessaa kanatti qabdu. Beeksisuu irratti yeroo dhiyootti nu eegaa jechuu keessatti ga'ee guddaadha kan Vision Entertainment qabdu hedduus jaallanna dhugaa dubbachuudhaaf. Wow Yoosan. Sirbi kun aartii afaan Oromoo haga tokko tarkaanfachiiseera jechuun ni dandeenya. Sirbi Yoosan getahun kun sirba afaan Oromoo hanga tokko tarkaanfachiisee gara aartii industirii aartiitti ol guddiseera yoo jennes dhugaarraa nu hin fageessu. Hundi keenya iyyuu sirboota daawwachuudhaa qabna sirboota Oromoo. Wow. Hedduudha kaka'umsi baay'ee namatti tola. Kaka'umsi amma aartii Oromoo irra jiru garuu ilaaluu fi daawwachuu fi namoota hedduu bira qaqqabsiisuu fi qabna jechuudha.
Wow. Yoosan getahun egaa kanaa booda hacaaluu keessatti hin argine. Yoosan getahun keessatti hacaaluu argeera dhugaa dubbachuudhaaf. Haalli sorboof sokkoo isaallee hedduudha kan namatti tolu. Gardoftoota Aliidaan Tiihuba viidiyoo kana namoonni hedduun akka jaallatanii yeroo muraasa keessatti viyuu hedduu akka argatuuf hundi keenya sheerii yookaan immoo sabskiraayibii akkasumas laayikii gochuudhaa qabna. Wal gargaaru wal bira dhaabbannaan wanti danda'amne hin jiru jechuudha. Dubbi keenya irratti namoonni tokko immoo namoonni sirba kana qeeqaa jirtanis ni jirtu. Akka beekamu egaa Oromoon bitaa mirga hedduudha kan inni qabu. Amma garuu bitaa mirga bitaan isaa xiqqoo waan hir'achaa jirudha kan natti fakkaatu. Garuu jedhee hangate walii gaa ni hir'ata jennee karaa boodas kan abdannu. Aartiin Oromoo garuu baay'ee namatti tola. Kana egaa sirbi Yoosan kan inni fakkaatu ilaaluu fi daawwachuu namoota biraa bira qaqqabsiisuu beeksisuu qabna. Fakkeenyaaf hiriyoota keenya afaan hin beekne illee waaw የዩሰን ሙዚቃ አይታል በጣም ነው የሚያምረው jennee beeksisuudha qabna. Guddaa ulfaadhaa Liidaan aannan tiዩብ immoo wantoota aannan taate qabatte isiniif dhufti. Subscribe, share, like gochuudhaan nu faana ta'aa. Yoosan guddaa ulfaadha.